Akkam jirtu har'a viidiyoo haaraadhaan deebineerra. Viidiyoo kanaan waa'ee yakkaa kan ilaalludha. 2014 kan gadhiifame Jeelbaat fiilmii jedhamu waliin ilaalla. Fiilmii kana akka jaallattan nan amana. Viidiyoo kana laayik godhaa. Chaanaalii keenya sabskiraayib akka gootan isin gaafadha. Kun Amiir HDdha. Fiilmiin kun Aanaa Mucaa jedhamtu shamarree bareedduu kanarratti xiyyeeffata. Utuu ofirraa dhowwituu abbaan biddeenaa ishee gudeeduuf jennaan ajjeefti. Sana booda gara mana hidhaa geeffamtee garuu warreen achi jiran hundi bareedina isheetti yeroo fayyadaman fiilmiin kun nu agarsiisa. Fiilmiin kun yeroo jalqabu aanaan kutaa ishee keessatti seeloo utuu shaakalaa jirtuu jalqaba. Achumaan abbaan biddeenaa ishee gara kutaa ishee seene aanaa gudeeduuf yaale isheenis diddee ofirraa darbatte. Akka tasaa abbaan biddeenaa ishee waan qara qabu waliin walitti bu'ee du'e. Isheenis abbaa biddeenaa ishee ajjeesuun himatamte mana murtiitti dhiyaatte. Abbaan biddeenaa ishee gudeeduuf jennaan akka ajjeefte abbaa murtiif himte. Ofirraa dhowwuuf jettee akka goote jedhamee himanni akka qabamuuf gaafatte. Haadhi ishee garuu aanaa mormuun abbaan manaa ishee nama gaarii akka ture himte. Manni murtiis mana hidhaa ijoolleewwan umuriin hin geenye akka seentu itti murtaa'e. Eegaan mana hidhichaa Firaank warreen Haraariif seenanitti of beeksisee haasaa xiqqoo booda aanaan gara kutaa ishee geeffamte. Jiinii waliinis achumatti wal argite. Jiiniin baay'ee haasawuu hin jaallattu, kophaa ishee taa'uu filatti. Garuu ilaalchaan butamuutu itti dhaga'ama. Aanaan yeroo raftu ishee ilaaluun of gammachiifti. Ganama isaa qilleensa fudhachuuf gara alaatti gadi baafamu. Aanaan koodii wajjin wal agarte. Isheenis mana hidhaa sana keessatti qofaa yoo taate waan ishee mudachuu danda'u hunda akeekkachiifte. Isheen kophaa akka hin taaneef aanaan guruuppii isaaniitti akka isheen makamtu gaafatte. Mana hidhichaa keessa guruuppii durbootaa lamatu jira. Kiilaadhaan kan hoogganamu guruuppii gurraachaa fi koodiidhaan kan hoogganamu guruuppii adiidha. Aanaan garuu kophaa ishee ta'uu filatte. Yaada koodii hin fudhanne. Garuu ammas aanaan isaan wajjin ta'uu fayyamamtuu miti. Achumaan kaatee deemte. Koodii fi gareen ishee miirri tuffatamuu waan itti dhaga'ameef aanaa gara kutaa dhiqannaa geessanii tumani. Aanaan sababa sanaaf miidhamni cimaan waan irra ga'eef gara haakima mana hidhaa sanaa geeffamti. Haakimiin kunis akka isheen kophaa teessu nama gargaaruuf Firaankiin akka argattu itti himte. Aanaan Firaankiin arguuf deemte. Kophaa ta'uu akka barbaaddu itti himte. Garuu Firaank kana yeroo godhuuf bakka isaa akka ishee waa gootuuf itti hime. Waliigaltee inni fideef fedhii hin qabdu. Gara kutaa ishee deebite. Aanaan rakkoo namoonni mana hidhaa sana keessaa ishee wajjin qaban hundaaf cinqamuu jalqabde. Achumaan jiiniin obsisiisuuf itti siqte. Bareedduu akka isheen taate itti himte. Dhungachuuf yaalte. Aanaan gocha kana mormuu hin barbaanne. Ganama isaa aanaa fi jiiniin utuu deemanii kiilaan aanaa dhaabdee doorsifte. Aanaan waan kana jibbitee garee koodiitti makamuuf murteessite. Koodiinis aanaan garee badaa kana waliin akka walii of galte of beeksisuuf mirkaneeffachuu barbaaddi. Kanaaf aanaan kiilaa akka isheen dhaatu gaafatte. Aanaan walii galuun gara kiilaa deemtee dha'uu jalqabde. Oduun kun Firaankiin bira ga'e. Inni sa'aatii 47 akka isheen qullaa ishee teessu adabe. Firaank aanaan fedhii isaa yoo hin guunneef ji'a tokkoof kophaa ishee akka ishee tursiisu doorsisee filannoo gatii hin qabneef aanaan yaada isaatiin walii galte. Achumaan akka keessummaatti paartiin qophaa'ee fi garee koodiitti makamti. Koodiin aanaadhaaf wantoota araaraa ta'an garaagaraa kenniti. Koodiinis bareedina aanaatiin mo'atamteetti. Kanaafuu akka ishee wajjin taatuuf gaafatte. Ganama isaa haadhi aanaa gaafachuuf dhufte. Ammas aanaan du'a abbaa manaa isheef itti gaafatamtuudha jettee yaaddi. Kanaanis abbaan manaa ishee duraanii akka inni aanaa gudeeduu hin amantu. Aanaan garee ishee badaa kana waliin yakkoota garaagaraa raawwachuuf itti fufti. Garuu yeroo kana aanaan irra deddeebiin qabamti. Firaank aanaa waamee viidiyoo utuu ishee walloltuu waraabame akka jiruu fi kun argamnaan akka rakkoo ta'u itti hima. Kanaanis ishee waan gaafatamte sirriitti gootii fi aanaan sana booda waan hundaan jeeqamuu jalqabde. Jiinii dhaate. Eegdota keessaa tokko hidhi. Jiinii aanaadhaan akka miidhame hubate. Innis ammas aanaa gara Firaank geesse. Yeroo kana Firaank akka walqunnamtii godhan gaafatus yeroo kana aanaan heeyyamamtuu hin taane. Firaank aaree gara mana hidhaa geessitootaattis erga jechuun doorsise. Aanaan maal gochuu akka qabdu harkaa badee ariitiidhaan gara koodii deemtee ashiishii akka kennituuf gaafatte. Utuu tuuxaa jirtu koodiin jaalala aanaadhaaf qabdu itti himte. Aanaan garuu wanti hundi jibbisiisee gatii tureef garee koodiitii ba'uu murteessite. Aanaan yeroo gadi baatu ijoollota ashiishii tuuxan agarte. Isheenis jara wajjin walii galtee hadoochituu ofaa keessa galchiti. Koodiin aanaa agartee miirri gadheen itti dhaga'ame. Kanaanis aanaa qabdee akka isheen dhaabdu akeekkachiifte. Aanaan garuu kophaa isheetti akka isheen dhiiftu gaafatte. Kanaaf koodiin garee ishee keessaa baafte. Amma kanaan garee sababa hin qabneef kiilaan dhahuu jalqabde. Isheenis dabalataan ashiishii fudhachuu jalqabde. Hadoochituu ciccimoo erga fudhachuu jalqabdee kaaftee cimtuu taate. Aanaan kiilaa baay'ee rukutti. Amma garuu aanaan guutummaa guutuutti araaraa ashiishii godhatteetti. Garuu ashiishii kana argachuuf jeeqamuu jalqabde.
Garuu ammas koodii waa'ee aanaa dhiphachuu hin dhiifne dhaabsisuuf yaalti. Garuu aanaan yoo ishee hin dhiifne akka of ajjeeftu doorsifte. Adoochituu akka kana utuu hin fudhatin mana dukkana keessatti guyyootaaf hidhamte. Harka ishee daawwitii caccabaadhaan muruuf yaalti. Garuu eegaan tokko qabee dhowwa. Yeroo kana mana yaalaa geeffamti. Achittis namoota akka ishee adoochituu sammuutiin qalbii dhaban agarti. Dhukkubsattoota keessaa tokko yeroo sanatti yommuu isheen duutu agarti. Aanaan dogongora hojjetaa jirtu bartee haadha ishee akka arguu barbaaddu himte. Haadhi aanaas dhugaa jiru bartee mucaa ishee mana hidhaatti erguu isheetiin gaddite. Akka bilisa baaftus waadaa galtiifi yeroo xiqqoo booda erga fooyyooftee ilaaluuf deemti. Aanaan nama hunda ofirraa butuuf dura buuftee himteetti. Firaank aanaan akka taalent showuu irratti hirmaattu yaada dhiyeesseefi yeroo kana aanaatti kiraara itti kennee akka isheen shaakaltu gaafata. Koodiin kana yeroo dhageessu fuula aanaa murtee gareen ishees akka ishee tuman ajajje. Amma aanaan fayyiteetti. Waan hundayyuu narsiitti himuuf yaalte. Garuu Firaank waan hundayyuu kaameraadhaan taa'ee ilaalaa ture. Narsii kanas hidhamtuu tokkoon ajjeesise. Aanaan hunda isaaniiyyuu kiraaraan qalbii fuute. Shaakalli erga dhumee booda Firaank aanaadhaaf beellama dhiifamaa qopheessuu itti hime. Bakka isaas isa waliin akka walqunnamtii gootu gaafate. Waa'ee walqunnamtii kanaa yeroo isheen jiinitti himtu akka itti hin gammannee fi yeroo akeekkachiiftu argina. Kanaaf aanaan koodiin akka kaameraa kennituuf gaafatte. Akka gudeedamtee fi gocha Firaank baasuu barbaadde. Aanaan gocha kana sirriitti waraabdee beellama dhiifamaa kanarratti aanaan deebii isheetiin hunda isaanii dinqisiifte. Firaankis miseensota kana dhiifama ishee akka isaan kuffisan gaafate. Garuu aanaan viidiyoo of harkaa waan qabduuf hundattiyyuu agarsiifte. Viidiyoo kana Firaank balleessuuf yeroo yaadu hundinuu argee ture. Yeruma sana poolisiin qabamee boordiin dhiifamaa kun gocha kana erga ilaalee booda aanaadhaaf dhiifama gochuu murteesse. Aanaan amma bilisa taateetti. Aanaan jireenya mana hidhaa keessatti baay'ee erga barattee booda jiinii fi koodiidhaan gargar ba'anii dhumarrattis kiraara uummata baay'ee duratti carraa taphachuu argatte. Fiilmiin kun asumarratti raawwata. Viidiyoo akka kanaa dabalataan ilaaluuf sabskiraayib gochuu fi mallattoo bilbiluuf yookaan nootifikeeshinii tuquun maatii akka ta'a. Chaanaalii kana gargaaruuf viidiyoo kana laayik godhaa. Waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma. Fiilmii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.